Obon wabi keenya wabi saba keenya aadaa afaan keenya abdii hunda keenya obon wabi keenya kotu dabi obo kotu turini jalala kalalan udenu wadeni abdii noromo Abbaan irree tumsa sabaa fi sablammootaan bakkaakaa ibsaa ajajaa olaanaa Abaawoo Waboo ajajaan olaanaa Abaawoo Waboo dhimma tumsa humnoota farra abbaa irree Abiyyi Ahimad ta'an waliin walitti dhufanii mari'achuu eegaluun Associated Press irratti erga ibsanii booda ololli sodaarraa maddee aktiivistootaa fi miidiyaa PP'n karaa leellistoota nafxanyummaa ifaan yeroo gaggeeffamu warra Abaawoo Waboo siyaasa keessaa moogeessuun qabsoo Oromoo gara fedhanitti micciiruun dantaa dhuunfaa fi fedhii isaanii guuttachuuf dhamaaniin ammoo harka lafa jalaan gaggeeffamaa jira. Akeeki tumsa sabootaa kun sirna abbaa irree Abiyyi Ahimad diiguun ergamtoota isaa waliin seeratti dhiyeessuun mirga hiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuu fi mootummaa waloo kan ce'umsa dhugaa filannoo haqaa fi bilisaa gaggeessuun uummata keessaa hooggana siyaasaa baasuudha. Tumsa yeroo gabaabaa fi dheeraa qaamota siyaasaa gidduutti tolfamu kun qabsoo saba tokkoof gargaara jedhame yoo amaname qaamota tumsa sana tolfatuun murtaa'a. Ololli tumsa kana dura dhaabbachuuf gaggeeffamu murnoota sadiini isaanis tokkoffaan leellistoota nafxanyummaa kan olaantummaa amaaraa kan sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuun dhugoomsuuf hojjetaniini lammaffaan OPDO duraanii kan ammaa ergama leellistoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuuf dhama'anii fi sadaffaan kajeeltoota qabeenyaaf aangoo bubbutuu ilaallataniin gaggeeffamaa jira. Akeeki holola kanaa tokkoffaan milkoomina tumsa kanaa danquun humnoonni siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa fudhatan akka milkoofne tolchuudha. Haala kanaan abbaa irree Abiyyi Ahimad aangoorra tursuun gidiraa uummattoota irratti dheeressuu ta'a leellistoonni nafxanyummaa bara 150 oliif eenyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhabamsiisuuf dhamaan kanarras Oromummaa dhabamsiisuuf wixxifataa jiraniif faallaa ilaalcha siyaasaa isaanii waan ta'eef dura dhaabbatu. Lammaffaan yakkoota Oromiyaa Beenishaangul Tigraay Walaayittaa Qimaant Sidaamaa fi kan kana fakkaatan keessatti raawwatan haguuganii yakkamtoonni akka seeratti hin dhiyaanne danquufi. Yakkoonni waggoota 30 darban Oromiyaa keessatti raawwatameef gaafatamaan jalqaba OPDOdha waggoota 27 akka qaama EPRDF'tti ergama kan fudhatee kan Oromoo irratti yakka raawwachaa ture OPDOdha. Kunis afaan aangawoota OPDO'n dhugaa ba'aa turan yeroo ta'u Abiyyi Ahimadis shororkeessaan nuyi jedhee paarlaamaa fuuldura taa'ee dubbachuu yakkamaa ta'uusaa ifaan fudhatee jira. Yakkoota walfakkaataa fi ulfaatoo baroottan 3 darban keessatti raawwatamaa jirus itti fufiinsaan yakka waggoota 27 keessa dalaganii fi kun ragaadha. Ammatti Oromoon PP OPDO caalaa diinaamaa akka hin qabne kan mirkaneessu yakkoota baroottan darban 3 keessatti raawwatanidha. Baroottan darban 3 keessatti OPDO maqaa jijjiirrachuun leellistoota nafxanyummaarraa dirqama fudhatanii Oromummaa dhabamsiisuuf yakka olaanaa Oromiyaa keessatti raawwatanii jiru. Uummanni Oromoo Gujii, Wallaggaa fi Shawaa ibidda keessa ture. Qabeenyi Oromoo qe'ee fi ooyiruun Oromoo ibiddaan barbadaa'ee ciramee jira. Dhalli namaa manni itti cufamee ibiddaan gubamee jira. Dhalli namaa dhiiraaf dhalaan gudeedamanii jiru. Dhalli namaa dirreetti baafamee otoo uummanni laalu rasaasaan reebamee ajjeefamee jira. Baroottan 27 darban keessa Oromoon akka baroottan 3 darbanii bifa sukkanneessaan maneedhaatii baafamee addabaabaay'itti ba'ee rasaasaan reebamee ajjeefameen turre. Ilmi keessan bosona jira jedhamee ifaan maatiin rasaasaan ajjeefamee hin turre. Dhiirri hin gudeedamne. Dhalli namaa manni itti cufamee hin gubanne. Qe'een Oromoo ibiddaan gubamaa viidiyoo waraabamee hin facaafamne. Minilik kaleessa Oromoo ajjeesuun sirriidha. Biyya jaaruuf ajjeese har'as Itoophiyaa jiraachisuuf isin du'uu qabdu jedhamee ittiin hin qoosamne. Dabalataan PP fi leellistoonni nafxanyummaa akka gaaffiin siyaasaa Oromoo deebiin arganneef waboon shororkeessaadha. Waboon saba Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiraatan irratti sanyii duguggaa gaggeessa jechuun holola kijibaa facaasurra darbee waraana guddaa wabootti bobbaasuun uummata nagaa fixaa turte. Humnoonni shiraa kun uummata Oromiyaa afaan Amaaraa dubbatan lixa Oromiyaa keessa jiraatan ajjeesuun daldala siyaasaaf oolfachuuf akka waboon ajjeechaa sabarratti qiyyaafatee ololaa turan. Erga lolli Tigraay keessatti jabaatee booda garuu ajjeechaa maqaa saba Amaaraa jedhuun Oromiyaa keessatti gaggeeffamuun dhagahamaan jiru. Kunis ajjeechaa kana kan gaggeessaa turan warra har'a gara Tigraayitti bobbaafaman akka ta'e ragaadha.
warreen yakka Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture argaa fi dhagaa haqa uummataa dubbachuuf sodaadhaan afaan cuqqaallatee ture amma afaan banachuun tumsa kana mormuun guddoo nama hin ajaa'ibu. Warri kun marti beekaas ta'e wallaalanii ajandaa nafxanyummaa bakkaan ga'uuf yakka maqaa Itoophiyaan Oromoo fi saboota biroo irratti gaggeeffamaa jiru haguuguun gaafatamummaa keessaa ba'uuf wixxifatu. Tumsi kun dhugoomuun abbaa irree Abiyyi Ahimad burkuteessee yakkamtoota hundaa waan seeratti dhiyeessuuf shororkaa keessa seenanii jiru. Bara aangoo siyaasaa harka PP jiru keessatti mormitoota siyaasaa tumsa siyaasaa ABO fi TDF morman akeekni isaan ergama leellistoota nafxanyummaa fudhatanii fiiguurraa adda baafamee hin ilaalaman tumsa TDF fi ABO gidduu taa'uuf deemu dura dhaabbachuuf hololuun takkaa'u siyaasa wallaaluurra yookiin ammoo yoo ani du'e coqorsin biqiliin harreen jette sanarraa akka maddu beekamuu qaba. Oppiidiyoon akka TPLF'n tolfamte akeekni PRDF galmaan ga'uuf bobbaafamte shakkiin hin jiru. Oppiidiyoon tolchaa ishee waliin walloltee tolchaa ishee hadheessuu fi dhabamsiisuuf yaaltee of ajjeesaa jirti. ABO'n garuu kaayyoo sabni Oromoo qabu galmaan ga'uuf jaarmiyaa dhiigaa fi lafeen ijaaramedha. Ergamtoonni gooftaa jijjiirrataa ba'an ABO'dhaan gooftaa diinaa yoo jedhan malee ergamtuu jechuuf hamlee ittiin qaban. Kanaaf ragaan ABO'n waggaa 50 darban keessa ibiddaan qoramee beelaa fi dheebuu keessa darbee dhiiga isaa dhangalaasee du'ee qabsoo jiraachise. Haalota zaliilii fi rakkisoo ta'an keessatti akeekaa fi kaayyoo Oromoon qabatee uummata isaa fi amanamaa ta'uun mirkaneessaa jira. ABO'n uummanni isaa kaayyoo saba Oromoo galmaan ga'uuf malee ergamuuf hin ta'u. Waliigalteen saboota gidduutti tolfamuuf deemus kan dantaa sabaa hin sharafne kan ABO'n abboomamu kan mirga hiree ofii murteeffachuu saba Oromoo mirkaneessu kan fedhii fi walqixxummaa sabootaa irratti hundaa'u qabu akka ta'e uummanni keenya akka hubatuu fi holola diinaan akka hin burjaajofne ajajaa olaanaa ABO'n ni dhaama. Dhumarratti tarkaanfiin tumsa siyaasaa fi waraana ABO'n saboota cunqurfamoo kan mirga hiree murteeffannaatti amanan waliin taasisuu fi haasawaa eegalame kanaan kan rifate viizaa qopheeffachaa jiru yakkamtoota PP'dha. Hololli kunis jibba galma ga'umsa qabsoo Oromoo irraa akkasuma sodaa abbaa irree aangoo irraa yoo kaafame barri aangoo isaanii waan dhumatuu fi akka ta'e hubatamuu qaba. Faashistummaa PP qabsoo ABO'n godhaa jiruu fi tumsa uummattoota waliin tolfamuu fi xumuratti tarkaanfachaa jiraachuu uummanni keenya akka hubatu feena. Hololli diinii fi jaleen diinaa oofaa jiran kamiyyuu kan qabsoo Oromoof quuqamurraa akka hin taane beekame. Oromoon ABO waliin ta'ee biyya isaa irratti abbaa ta'uuf biyya isaa mirkaneeffachuuf naannoo isaa dhuunfatee bulchuutti akka seenu waamicha dabarsina. Kanaaf tumsi sabootaa kan ABO'n keessatti hirmaatu kun tarkaanfii sirrii fi yeroo isaa eeggate ta'uu kan mirkaneessu wacaa fi boo'icha diinaa fi jalee diinaati. Abbaan irree tumsa sabootaan bakkaa kaafama. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO hagayya 13 bar 2021. Wabi sabakenya ada papake Kenya wobon wabi Kenya wabi sabakenya ada papake Kenya wobon wabi Kenya Kotu dabi wobo kotu turini